akkamitti maqaa tartiibaan kaa'uu dandeenya isa jedhuu fi kunis tippii bareedaadha irraa fayyadamaa isiniin jedha. Maqaa bifa kanaan erga barreessattanii booda maqaa barataa ta'uu danda'a, maqaa namaa ta'uu danda'a. Erga bifa kanaan barreessitanii booda soortii gochuu dandeessu. Akkamitti soortii gootu mata duree kana irratti dhuftanii cuqaassaniitu taabii kana dhuftu, taabii kana irratti gaafa dhuftanii kana agartu. Jaroonni kun hundumti isaanii soortii godhu. Jaroonni kun hundumti isaanii daataa kana jalatti agartan kun isaan kun A to Z ascendingii fi descendingii warreen jechuudha. Jaroonni kun hundi isaanii soortii godhu garuu yeroo baay'ee filter kan jettu fayyadamuu qabdu jedhanii akka kootti tariitii amma kana asirratti cuqaassanii yoo kanaa dhuftanii cuqaassanii bifa kanaan sin gaafata. Sanaa booda mata duree filadhu isiniin jedha. Mata duree filattu bifa kanaan isinii ka'a jechuudha. Soortii godhee kaa'eera. Gama biraan immoo yoo barbaaddanii kanaanis hojjechuu dandeessu. Kanarratti gaafa cuqaassan bifa kanaan isinii kenna. Bifa kanaan isinii ka'a jechuudha. Moor garuu daataa baay'ee guddaadha yoo ta'e maal gochuu qabdu? Kana fayyadamaa filter kan jettu kanarratti cuqaastu. Isarratti gaafa cuqaastanii filter kan jettu kanarratti cuqaastu. Iddoo kanarratti mata duree filter gochuu barbaaddan sanarratti cuqaastanii mata duree isaarratti cuqaastanii ishee kanarratti cuqaastu. Sanaa booda mallattootti kana isinii fida. Mallattootti kana filattu. Sanaa booda sort A to Z dha ishee kana fayyadamtu jechuudha. Yoo immoo Z to A barbaaddan ta'e immoo Z to A asii gadi immoo qubee asii gadi kaa'a jechuudha. A to Z dhaan ta'a yeroo baay'ee maqaan arraa ka'eetu hanga zaatti taa'an bifa kanaan taa'uu qaba isiniin jira. Tippii bareedaadhaa irraa fayyadama.